Barattoonni qabxii remediyaalii milkooftan baga gammaddanii guyyaa irraa kana haala barnoota remediyaalii irratti kennaman osoo of hin dhiphisin akkaataa itti qo'achuu dandeessan gosa hunda isaa gadi fageenyaan isinitti himaa. Viidiyoo kana namni agarumaatti ilaalee fayyadamaa ta'a jechuudha. Barattoonni haga ammaatti subscribe nan goone subscribe gochuun keessan waan nu walleef ammuma subscribe na quraasni jenna. Viidiyoon kunis barattoota remediyaalii hunda bira akka ga'uuf viidiyoo kanallee like godhaa jenna. Egaa sagantaan barnoota remediyaalii jechuun barattoota qormaata biyyoolessaa sababa garaagaraatiif qabxii xiqqoodhaaf osoo hin milkaa'in afantu qabxii isaanii akka fooyyeffatan godhama jechuudha. So barattoonni kunneen yoo irra deebi'anii qoraman milkaa'uu danda'u jedhamee waan yaadameef kana godhame jechuudha. By the way, ani barattoota remediyaalii baratanii qabxii gaarii galmeessanii fiildiiwwan biyya kana keessatti gaarii ta'an kanneen akka medisiinii, sooftiweerii fi kanneen biroo galan hedduu hin beeka jechuudha. So remediyaalii barachuun akka waan gadaantummaa wayiitti akka hin ilaalin jedha. Lafa yaaddan ga'uuf wanti isin daangessuu isin mataa keessan yoo ta'e malee waan tokkoyyuu akka hin jirre hubadhaa please. Yuunivarsiitii keessatti namni qabxii gaarii kan galmeessu baay'ee waan dubbisuuf miti. Yuunivarsiitii keessatti ijoolleen halkan guutuu dubbisanii energy invest godhanii garuu qabxii baay'ee hin finne baay'eetu jiru. So barataan yuunivarsiitii keessatti kan qabxii gaarii galmeessuu danda'u informationii barattoota biraa irraa akkaataa qormaan itti ba'uu danda'u haala qorumsa gibbii sanaa yoo beekee dubbise. So barumsi remediyaalii immoo waan haaraa miti. Isuma kanaan dura sadarkaa iskuuliitti baratantu irra deebitanii fooyyeffattu malee waan haaraa miti. Barataan qabxii remediyaalii argate yookiin milkaa'e kamiyyuu waan gorsu tokko yoo jiraate dursa kana qabiyyeen qormaata intiraansii irraa fudhattan irratti hundaa'uun gaaffilee qormaata intiraansii yoo xiqqaate bara 2010 irraa kaasee jiru shaakala jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf barattoonni naachuraal saayinsii qabiyyeen qormaata intiraansii irraa qoramtan fakkeenya maatii yoo ilaalle chaaptar 1 waa'ee number systemiiti, chaaptar 2 waa'ee solving questioniiti, grade 9 from the old curriculum. Okay? Namni tokko chaaptii tokko erga dubbiseen booda gaaffilee qormaata intiraansii yoo hojjete yoo shaakale akka salphaa ta'etti hubachuu danda'a jechuudha. Barattoonni darbuu keessan bartanii gaaffilee qormaata intiraansii hojjedha. Haga ministeerri barnootaa irra deebi'ee moojula haaraa isin baasutti qormaata kanneen shaakaltu jechuudha. Gaaffileen qormaata remediyaalii baay'een isaa qormaata intiransiidha. Namni qormaata intiraansii qabii baay'ee hojjete qormaata remediyaalii akka salphaatti jechuu danda'a jechuudha. Gosa hunduma isaayyuu fakkeenyaaf naannoo saayinsii keessaa maatiisiis, fiiziksiis, keemistiriis, baayoloojiis qormaata intiraansii hojjedha. Okay? Akkasumallee barattoonni sooshaaliis, istiriis, ji'oogiraafiis, ikoonomiksiis, ingiliffas qormaata intiraansii hojjedha. Qormaata intiraansii kanaan dura ba'antu yeroo baay'ee irra deebi'ee ba'ama waan ta'eef. So egaa akkuma beekamu ministeerri barnootaa bara baraan moojula haaraa baasaa haga sanatti qormaata intiraansii hojjedha. Okay? So gaaffilee qormaata intiraansii chaaptariidhaan qoqqoodnee private classii qopheessinee barsiisaa jirra waan ta'eef barattoonni barachuu barbaadan keessumaa barattoonni barachuudhaaf fedha qabdan nu biratti galmooftanii barachuu dandeessu jechuudha. Barattoonni barachuu barbaadan karaa keessaa nu quunnamaa. Barattoonni kamiyyuu remediyaalii milkaa'uuf qormaata biyyoolessaa baroottan darbee yoo xiqqaate kan waggaa 7 keessaa ba'an yoo hojjettan, yoo shaakaltan, yoo hubattan, achirramuu dhaabbattanii yoo qo'attan, yoo shaakaltanii akka salphaatti milkooftu jechuudha. Nutis immoo kana qopheessinee barattoonni akkaataa itti shaakalan, akkaataa itti qo'atanii, akkaataa itti ciman qopheessinee private classii barsiisaa waan jirruuf barattoonni nu biratti galmaatii baradhaas ni jenna. Gara freshmaaniitti darbuudhaaf dirqama qo'achuu qabdu, barachuu qabdu, baay'ee dubbisuu qabdu jechuudha. Okay? So barattoonni galmaa'uudhaaf karaa keessaa liinkii kanas immoo comment booskii fi description booskii irraa join godhaas ni jenna. Miidiyaa kana immoo subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumallee viidiyoo kanas immoo like godhaa. Horaa bulaa.